Yoo shamaa kam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa nageenyi badhaadha. Hordoftoota keenya kabajamoo oduuwwan gaggabaaboo qabannee dhufnee jirra. Hamma dhumaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Oduuwwan keenya har'aas fanjiiwwan Al-Shabaab to'atamuu Finfinneetti juuntaawwan shanee Al-Shabaab fi gareen badii biroo 497 ol to'atamuu isaanii, shaneen kallattii maraan haleellaa dandamachuu dadhabde mootummaatti harka kennachaa jiraachuu ta'a. Bal'ina oduu kanaaf hamma dhumaatti nu hordofaa isiniin jenna. Humni addaa naannoo Somaalee fanjiiwwan dhohanii bakka hedduu barbadeessuu danda'an to'annoo jala oolchee jira. Humni addaa naannoo Somaalee dhootuuwwan miidhaa cimaa geessisan hedduu to'achuu himeera. Humni addaa naannoo Somaalee gareen shororkeessaa Al-Shabaab haleellaa shororkeessummaa dhoksaan raawwachuuf biyyattiitti naannawaa garagaraan kan galche dhootuuwwan miidhaa cimaa geessisan hedduu to'achuu beeksisee jira. Humni addaa naannoo Somaalee dhootuuwwan miidhaa cimaa geessisan to'annaa jala oolche keessaa koddaa zayitii keessatti daakuu dho'insaaf oolan gamoowwan 35 daandii fi taankota kan barbadeessan dhootuuwwan akkanaa cimoo ta'an akka ta'e ajajaan itti aanaa humna addaa naannoo Somaalee Komishinar itti aanaa Jeneraal Zakariyaa Abdii himaniiru. Garichi meeshaalee kanneeniin magaalotaa fi bakkee garagaraatti haleellaa raawwachuuf karoorfatee akka tures himameera. Nageenya naannichaa cimsuuf humni addaa naannichaa dammaqinaan dhaabbachuus himaniiru. Garee shororkeessaa Al-Shabaab fi farreen nageenyaa irraa haleellaa aggaamamuu danda'u haala amansiisaan akka fashaleessuu fi tarkaanfii keessa deebii hin qabne akka fudhatanis himaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun Finfinneetti juuntaawwan shanee Al-Shabaab fi gareen badii biroo 497 ol to'atamaniiru. Kana waliinis uffataawwan dambii humnoota nageenyaa, waraqaa eenyummaa sobaa, chaappaawwan, sanadoota shororkeessummaaf qophaa'an, meeshaalee elektirooniksii, meeshaalee waraanaa, konkolaataawwan, bilbiloota, dabtara baankii fi kan kana fakkaatan waliin to'atamaniiru. Shakkamtoonni 314 yakka adda addaa gaggeessaa turan kan to'ataman yoo ta'u, hooggantoonni hojii mootummaa federaalaa fi magaalichaa 75 malaamaltummaan shakkamanii to'atamuu isaanii manni maree tika biyyoolessaa ibseera. Manni marii tika biyyaalessaa dhimmoota tikaa fi tasgabbii biyyaa irratti mari'achuun ibsa kennee jira. Haaluma kanaan naannoo Amaaraatti shakkamtoonni hedduun to'annoo seeraa jala kan oolan yoo ta'u, hidhattoota uummata walitti buusuuf garee TPLF waliin ta'an irratti tarkaanfiin fudhatameeras jedheera. Naannoo Amaaraatti hojii olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetameen hooggantoonni, humnoonni nageenyaa fi shakkamtoonni hedduun to'annoo seeraa jala oolaniiru. Kunneen keessaa walakkaan isaanii humnoota nageenyaa ganuun hidhattoota seeraan alaaf humna kan ta'an yoo ta'an, kaan ammoo yakkoota adda addaatiin barbaadamaa kan turan ta'us ibseera. Rakkoolee uummata qimaantii waliin wal qabatee jiru hiikuuf akkasumas rakkoo nageenya godina saba Oromootti uumamee ture tasgabbeessuuf waltajjiileen marii uumamanii waliigalteen fooyya'aa uumameera jedhe ibsichi. Walumaa galatti naannichatti hanga ammaatti waltajjiilee marii uummataa miliyoona 6 kan gaggeeffame yoo ta'u, hooggantootaa fi ogeessota 633 irratti tarkaanfiin akeekkachiisaa hanga to'annaa seeraa jala oolchuutti fudhatamuusaa manni marichaa ibseera. Haaluma wal fakkaatuun shaneen kallattii maraan haleellaa dandamachuu dadhabde mootummaatti harka kennachaa jiraachuun dhaga'ameera. Godina Qeellam Wallaggaatti humni shiftaa shanee tarkaanfii cimaa qindoomina qaamolee nageenyaa keenyaa fi uummataan irratti fudhatamaa ture dandamachuu waan dadhabeef abdii kutannaa guddaarraa kan ka'e bittinnaa'ee harka kennachaa jiraachuu itti fufeera. Haaluma kanaan aanaa Gidaamitti opereeshinii qindaa'aa raayyaa ittisa biyyaa humna addaa Oromiyaa, poolisii, milishaa fi uummataan gaggeeffamaa jiru jalaa bahuu kan dadhaban miseensota shanee Daawit Mangashaa yookiin Jaal Guraaraan kan hoogganaman 4 waliigala nama 5 guyyaa kaleessaa filannoo biroo dhabuun karaa nagaan harka kennatanii jiru. Meeshaaleen isaan irraa booji'amanis kilaashii 5, kaazinaa yookiin kaartaa 10, boombii aaraa 2, rasaasa bireenijaa, rasaasa kilaashii 304, qodaa dibataa 2, albee 1, hidhannoo mudhii 4 waliin harka kennatanii jiru. Diinonni Itoophiyaa marsan akka hurrii hurkanii badu malee jijjiirama tokko fiduu hin danda'ani. Itoophiyaan itti fufti, diinonni ishii garuu ni kufti. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jechaa hamma qophii biroon walitti deebinutti nagaaf nuuf turaa isiniin jenna. Kuyyuu Miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya.